Akkam jirtu yeroo darbee viidiyoo gabaabaa tokko hojjedheen ture waa'ee dhiira amanamaa irratti jechuudha. Egaa har'ammoo kanan isiniif qabadhee dhufee viidiyoon kun ijoollee shamarraniiti kan ilaallatu jechuudha. Hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Har'ammoo kanan isiniif qabadhee dhufee akkuma dhiirri amanamaan jiru, dhiirri gantuu akkasuma immoo sobduu dafqa keessan kan barbaaduu fi akkasuma fakkeessuu dabalataan immoo yeroo qofaaf kan isin barbaadu amaloota inni agarsiisuu danda'u wantoota afur. Wantoota arfan kana immoo dhaggeeffachuu osoo hin taane har'aan kanallee jaalala keessa yoo jiraattan jaalala keessan sana sirriitti akka ilaaltaniif jechuudha. Ijoolleen shamarranii egaa namni jaalala keessa jiru keessumaa gama shamarraniitiin tasumaayyuu gorsaas hin fudhatanii hin dhaggeeffatu, garuu gurra tokkoon hin dhaggeeffatu, gurra tokkoon hin dhangalaasu jechuudha. Haa ta'u iddoo kanatti shamarri takka yookiin dubartiin takka hagamiyyuu ofitti amanamummaa qabaattu, hagamiyyuu barumsa qabaattu, hagamiyyuu hojii mataa ishee qabaattu, dubartiin takka jaalalatti baay'ee amanti. Jaalalaaf jecha konfiidansiin ishee sun, ofitti amanamummaan ishee sun baay'ee gadi bu'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudha hin mo'amti. Kuni dhugaadhuma jirudha. Nu hunda bira jira waan ta'eef. Kanaaf egaa dhiira yeroodhaaf jecha sitti fayyadamee akkasuma immoo miira kee gadi buusu, kabaja kee gadi buusu kana akkamiin beekuu dandeessaa kan jedhudha jechuudha. Egaa akkuma beekamu dhiirri tokko gaafa jireenya keenya keessa seenu afakkeessuyyuu maaliyyuu haa godhuyyuu malee dhugaadhuma nutti fakkaachuu danda'a. Addunyaa kanarra dubartiin jirtu akka waan si qofa taateetti. Akkasuma dukkana keessaa ifatti si baasu, gadda keessaa gammachuutti. Yeroo hundumaa gadda osoo hin taane kolfuu qofa. Dabalataan dhiirri addunyaa kanarra akka waan isa qofa ta'eetti akka ilaaltu si gochuu hin danda'a. Egaa dhiirrumti kana godhe immoo yeroodhaan booda gadda guddaa ijji kan kee imimmaan akka buusu, onneen kee akka cabu, dhiirri addunyaa kanarra jiru hundinuu akka sobduu ta'anii fi akka gantuu ta'an, dhiirri addunyaa kanarra jiran hundiyyuu akka isaa akka waan ta'anitti immoo gochuu ni danda'a. Dhiirrumti kaleessa si gammachiise, si kofalchiise, gadda keessaa gammachuutti si baase, addunyaa kanarra immoo dubartii takkittiin qofti akka waan jirtuutti miirri akkasitti dhaga'amu kan godhe kun dabalataan immoo cabiinsa onneetiif siif sababa ta'a jechuudha. Kanaaf egaa dhiirri kun amala akkamitti agarsiisa? Inni jalqabaa waa hundarraa si fageessa. Hojii jaalatturraa ta'uu danda'a, namoota jaalattu, hiriyoottan jaalattu, wantoota hedduurraa si fageessa. Egaa iddoo kanatti ijoollee shamarranii hedduu argeen jira, hiriyoottan kan kollee argeen jira. Dhiira sanaaf jecha wantoota hundumaa ni dhiisu shamarran. Baazawee dhiirri wanta jaalatu tokko dubartii jaalatuuf yeroodhaaf dhiisa malee guutumaan guututti hin dhiisu. Garuu dubartiin takka dhiira jaalattuuf jettee waa hunda ishee ni dhiisti. Dhugaa dubbachuudhaaf isa qofa fakkaattee ni jiraatti. Jaalala sanaaf nama san dhabuu caala jechuudha. Dubartiin wantoota akkanaa ni goota. Egaa wantoota ati jaalattu sana hundumaa tarii namoonni si cinaa turan amala isaa sirriitti isa baru waan ta'eef yeroo hedduu akkuma beekamu hiriyoottan nuti jaalannuu fi nutti dhiyaatan namni kun akka nuuf hin taaneef akkasuma immoo akka nu hin jaalanne akka nutti fakkeessaa jiru sirriitti xiinxalu sirriitti ni beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yoo osoo nu gorsanillee nuti dhaga'uu dhiisuu malla, garuu namoonni nu cinaa jiran, hiriyoottan nu cinaa jiran amala nama kanaa sirriitti beeku. Haa ta'u iyyuu malee namni kun immoo akka sirraa hin fagaanne waan barbaaduuf dursee namoota si gorsan, namoota gaggaarii si cinaa jiran sirraa fageessa akka irraa fagaatu si godha. Bilook jireenya kee keessa akka hunduma isaanii goote isa qofatti haftu si godha. Gaafa sangaa akka caarraa ta'e yoo isa dhabde tarkaanfiin kan kee maalidha? Tarkaanfiin kan kee lubbuu keetti murteessudha jechuudha. Egaa dadhabbiin ijoollee shamarranii iddoo kanatti kan mul'atu. Isiniif galee iddoo kanatti nama hundarraa adda baatee jirti. Rakkoo isheettis nama itti mattoo hin qabdu. Namni kaleessa immoo isheen fuulatti gurtee dugdatti kennite sun har'a osoo bira deemtees immoo ni arrabsu, miira ishee gadi cabsu, akkasuma immoo haamilee ishee cabsu waan ta'eef achis namoota dhiiste sanattis deebi'uu hin dandeessu. Filannoon isheen immoo qabdu iddoo kanatti lubbuu isheetirratti murteessudha jechuudha. Kanaaf egaa dhiira tokkoof jecha namoota jaalattu, namoota gaggaarii wanta badaarraa si deebisan, wanta badaarraa si gorsan, namni kun siif hin ta'u gaafa sin jedhan nama kan hagamillee jaalattu xiinxali sirriitti hubadhu. Dhugaan sin jedha
sirriitti hubadhu. Namni kun wantoota jaalatturraa kan si fageessu siif na'ee si jaalatee miti. Kan jaalala dhugaa si qabuu fi kan boruuf si barbaadu wantoota ati jaalattu hunda siif jaalatee si kabajee tarii wanti sun wanta si miidhoote akka suuta irraa deebitu si godha malee sin dirqisiisu jechuudha. Kanaaf kanaan adda baafachuu dandeessa. Inni lammaffaan dhiirri fakkeessuuf akkasuma dhiirri boruuf sin barbaannee fi jireenyaaf siif hin taane lubbuu keetiif balaa ta'u hin muddamu. Isin wal bartanii tarii yookiin baatii lama yookiin ji'oota 3 yookiin ji'oota 4 ta'uu danda'a. Ilaa iddoo kanatti dhiironni wanta barbaadan sana qofa argachuudhaaf wantoota hedduu aarsaa kaffaluu danda'u beeka. Wanta hundaaf muddama. Maatii keetti illee jaarsa erguu danda'a namni kun. Ilmi dhiiraa akkas ni godha. Sirriitti amanaa. Egaa ani dhiirotaafis ta'ee shamarraniif yaada negatiif ta'e hin qabu. Dhiironni akkana hubattan kanan barbaadu. Akkuma dhiirri jaalala beekuu fi dhiirri qaqqaaliin jiru immoo dhiirri gantoonni jira. Kanaaf shamarran keessallee akkasuma kana sirriitti hubachuudha qabdan. Ani dhiirota irratti wanti yaada negatiif ta'e fiduu barbaade jiraate osoo hin taane dhiironni akkasii waan jiranii fi shamarran keenya immoo yeroo kana keessa dhiirota akkasiitiin waan miidhamaa jiraniif lubbuu isaanii dhabaa jiraniif dhiironni akkasitti akka hubattanan barbaada. Tarii dhiironni amala akkanaa qabdan immoo aaruu dandeessu sooree homaa gochuu hin danda'u. Kanaaf egaa ni muddama jechuudha. Jaarsallee maatii keetitti erguu danda'a. Qubeellaallee siif gochuu danda'a. Kan si ajaa'ibu. Wanta kana hundumaa kan gochuu barbaaduuf namni kun boruuf si abdatee osoo hin taane wanta sirraa barbaadutu jira. Wanta inni dafee argatee sirraa deemuu barbaadutu jira. Yookiin maallaqa yookiin wal qunnamtii. Dhiirottan isaatiin illee wal si barsiisuu danda'a baay'ee. Dhiirri tokko maayyuu dantaa hin qabu. Isiniif galee dhiirri tokko jechuudha ishee uummata akkaayyuu hin qabu. Jaarsummaas erguu danda'a. Hiriyottan isaatiin wal si barsiisuu danda'a. Maatii guutuudhaan wal si barsiisuu danda'a. Qubeellaallee sitti godhachuu danda'a. Yeroodhaan booda garuu haala hin taane maqaa kee balleessee iddoo sanatti maqaa kee balleessee yookiin dogongorri xiqqaan uumame wanta san hundumaa diigee badii ofii sana gara keetti zoorsee si dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko wanta hundaaf sin ji'ootuma keessatti wal baree jaarsaan ergaa sin fuudhaa si malee jiraachuu hin danda'u si malee nyaanni naaf hin nyaatamu si malee aduun naaf hin dhiitu halkan naaf hin bari'u kan jedhee muddamu yoo ta'e shakki. Dhiirri jaalala dhugaa siif qabu dhiirri boruuf si barbaadu amala kee sirriitti hubata. Wanta ati jaalattu wanta si aarsu wanta barbaaddu nageenya sammuu keetiitiif dhiphata suuta sitti deema malee har'uma si wal baree har'uma bakka wanta hundumaa xumuru malee kan jedhu miti. Dhiirri jaalala dhugaa siif qabuu fi boru haadha manummaadhaaf si barbaadu jechuudha. Dhiirri har'uma si wal baree jedhee sagal sitti bilbilu boru bilook jireenya ofii keessaa akkasi godhu sirriitti akka hubattuun barbaada jechuudha. Obboleeyyan keenya maaliif jennaan dhiirri amanamaa fi kan boruuf si barbaadu sababa imimmaan keetii ta'uu hin barbaadu. Tokkoffaa waaqa isaa sodaata jechuun uumaa isaa sodaata. Dhiirri amanamaan jechuudha. Kanaaf dhiirri garuu yeroodhaaf sitti fayyadamuu barbaadu. Wal qunnamtiidhaanis haa ta'u faayidaa garagaraatiif illee haa ta'u isaaf tarii madda galiillee ta'uu dandeessa yeroodhaaf. Kanaaf isaaf dantaa isaa miti. Yeroo sanatti keessa darbuu qofa waan barbaaduuf jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan dhiira muddamu. Hin amanini jireenya kee keessatti egaa jaalalli jaamadha akkuma jedhamu immoo jaalalli yeroo tokko nama sana akka xiinxaltu si taasisuu danda'a. Dubartii tasgabbooftuu fi bilchaattuu ta'uudha qabda iddoo kanatti dhiira muddamu hin amanin inni kuni isa lammaffaadha jechuudha. Inni sadaffaan jaalala ho'aa keessaa bahee nama gara kee dhufe. Jaalalli inni keessa ture sun jaalala baatii tokko yookiin ji'a tokko hin guunne keessaa bahee gara kee gaafa dhufe akkanatti miidhame akkana nagoote akkanan ta'e jedhee gaafa sitti dhufe hin simatini. Sababni isaa iddoo kanatti dhiirri akkanaa kuni kan jaalala ho'aa keessaa dafee bahee sitti immoo maxxanuu barbaadu tokkoffaa dhiira ofitti amanamummaa hin qabnedha. Lammaffaa akkuma jedhe immoo faayidaa garagaraatiif kan fiigudha. Ilaa namni kuni dubartii sana jaalata malee siin jaalatu kana sirriitti beekuudha qabda. Yeroo kana keessatti immoo maaltu ta'a? Tarii dubartittii sanarraa yookiin adda bahee yookiin ji'a 2 yookiin ji'a 3 yeroodhaan booda garuu si jaalala si qabsiisee dubartittii sanatti deebi'uu danda'a. Gaafa dubartittii sanatti immoo deebi'ee tokkoffaa siin asii xiiqinsi qaba illikii wanta si qabuufu nama san dhiisuu hin danda'u jettee yeroo ofitti lubbuu keetti murteessituutu jira. Lammaffaa immoo namni kuni akka ashanguliititti isin lamaanittuu ni taphata. Sanitti yoo bu'e gara kee dhufa yoo gara keetti bu'e immoo gara sanaa deema.
gidduu lamaan keessatti immoo dubartoota lamaan keessaa tokkoon isaanii aarsaa ta'uu waan hin oolle. Kana sirriitti hubachuudha qabda. Jaalala ho'aa keessaa dhiira bahee dhufee yookiin jaja yookiin waggaa tokko hin guutin dubartittii sana dagatee jireenya mataa ofii eegalee of danda'ee nama dhaabbate yoo hin taane jaalala ho'aa keessaa gara kee yoo dhufe hin simatin dhugaan sin jedha. Iddoo kanatti lubbuu kan kee dhabuun wanta hin oolledha jechuudha. Inni kuni isa sadaffaadha. Inni arfaffaa fi inni dhumaa immoo dhiira gurraa baa'isu. Dhiira gurraa baa'isu gaafa hin jedhu dubartoonni hunduu na jaalatti jedhee dhiira gurraa baa'isu. Taarikkoo ati nama bifaan dandeettiidhaan madda galiitiin isa caalu ta'uu dandeessa. Garuu gurraan immoo yeroo tokko tokko akka amalaatti illee mul'achuu danda'a. Dubartii hundaan nan jaalatama jedhee dhiira sammuu isaa amansiisa. Hin jaalatin. Dhiira dubartootuma hunda jala fiigu. Dhiira dubartootuma hunda waliin argamu malee jedhu. Dabalataan dhiira bilbila isaa yoo tuqxe gaafa qaamaan wal argitanii waliin dabarsitan yoo tuqxe aaru. Ila yeroo kana keessa bilbilli keenya mana baankii ta'ee jira. Dhiironni tokko tokko garuu dubartoonnis ta'uu danda'a. Hin aaru bilbilli isaanii yoo tuqame. Egaa bilbilli isaanii yoo tuqame aaroon isaanii sun iccitii wayiitu jira. Namni si jaalatuuf namni boruuf si abdatu si amanu waa tokko isin dhokfatu. Bilbila jechuun immoo baay'ee salphaadha. Bilbila yoo ati tuqxe kan aaru akkasuma paaspoortii yoo ati hin beekne sitti immoo yoo hin barbaanne iccitii qaba namni kun siin ala namoota dubbisu yookiin ammoo dubartoota dubbisu qaba. Kana sirriitti liqimsuu qabdan jechuudha. Egaa warreen dhiiratis aaruu dandeessan iddoo kanatti. Garuu kun dhugaa jiru. Wanta dhoksinu tokko nuti yoo hin qabne maaliif dhoksina nama sana? Maaliif namni sun akka nuti akka hin beekne barbaadu? Wanti dhoksinu wanta jiruuf bilbilli keenya yoo tuqame namoota nuti iccitiidhaan waliin haasofnutu jira. Namni sun immoo nuti dhabuu hin barbaannu namni kunis immoo beeke namni kun nurraa fagaate jennee wanta yaadne. Kanaan alatti nama jaalannu nama abdannu tokko waan tokko dhoksuun nu barbaachisu. Bilbila jechuun immoo baay'ee salphaadha. Kanaan alatti bar qaama keettiyyuu waliin dabarsuu waliin waan amma akka barbaade ta'uu dandeessaa miti bilbilli wanta guddaa miti. Garuu nama kana yeroo qofaaf barbaada yookiin si barbaada yoo ta'e bilbila akka ati harkaan qabdu akka paaspoortii isaa bartu tasumaayyuu hin barbaadu. Tarii immoo paaspoortii isaa sitti himuu danda'a. Wantoota barbaadu aappiidhaan qollofachuu danda'a namni kun. Kan sirriitti beekuu qabdan shakkuudhaas qabdan dhugaa jirudha waan ta'eef namni kun yeroo qofaaf si barbaadu iddoo barbaadu gaafa ga'e garuu sekandiitti namni kun reemuuf ofirraa si godha. Yookiin pilaanii sirriitti godhateetu jira namni kun jechuudha. Dhiirri kun gaafa si dhokfatu gaafa ati bilbila isaa tuqxu kan sammuun isaa jeeqamu namni kun pilaanii sirriitti godhate akkasuma wanta galmaan ga'u qabutu jira jechuudha. Gaafa san immoo dhiirri har'a akkanatti wanta hundaafuu chillaasitti jedhee dantaa siif hin qabne takkittiidhaan jireenya isaa keessaa si baasa. Kanaaf dhiira akkanaa kana dhiira dubartii sagal jala fiigu sammuun kan kee wanta jeeqamuuf illee hin jiru.